Asii ijoollee baga nagaan dhuftanii jirtu. Amma baacoo gabaabduu tokko isinitti himaa. Hiikaa baacoo kanaan natti himu jechuudha. Qamalee fi leencatu jiru. Kaanitti qamalee fi leenca osoo wajjin jiraatanuu wal lolan. Gaafa wal lolanuu leenci qamalee qabate nyaachuudha jechuudha. Gaafa inni nyaachuudha qabatu qamalee maal jetteen na nyaatiin onnee kiyya na keessa hin jiru jetteen. Onnee keessa guuteennaan manan kaayee jetteen. Kanaafiyyuu onnee kiyya galeetti na fidee dhufaa innaan onnee kiyya fidee onnee kiyya wajjin na nyaattaa ganna lakkisee innaan leenci gad lakkise. Achumaan tolee jettee ishiin harkaa baatee mukarra kortee leenci immoo muka koruu hin danda'u waan ta'eef mukarra teessee yaa qabu maaliif turte ree onnee fiduu gala jettee maaliif turte jennaan atiyyuu onnee hin qabdu ganna lakkistee akkamittiin onnee malee deema jettee ni harkaa baate jedhafa. Kanaafiyyuu maal barattu mee baacoo kana? Gamnummaa nu barsiisaa jechuudha baacoon kuni. Ishiin irree humna qabaachuu baattus irree garuu gamnummaa ishiitiin harkaa bahuu ishii ibsa jechuudha akka yaada kiyyaatti jechuudha. Akka yaada keetti maal? Akkuma inni jedhe inni amma otoo isheen humna hin qabdu humna sila hin qabne sanaafu isheen biltii taatee to'atti gamnummaa ishiitiin harkaa baate. Gamnummaa ishiitiin harkaa baate. Ishee kanaafiyyuu gamna ta'uun hin barbaachisaa jechuudha. Gamna ta'uu ishiitiin humna yoo dhabdeeyyuu gamna taatee qamaleen leenca jalaa taate jechuudha. Kanaafuu amalee barbaachisa. Eessi nama baacoo tokkicha nutti himuu barbaadna. Baacoo tokkicha nutti. Ani immoo oduu durii. Eessi adii godhe. Akkuma kee kanatti achiin waraabessii fi leenci qotuu qaba. Waraabessi immoo sa'a qaba. Achiin in eegu turan. Dabareedhaan eegu turanii. Achiin saanni waraabessaa garaatti baatte. Isa booda achiin booda dabareedhaan eegu. Waraabessa irraa eegee leenci immoo boruu eegaa jechuudha. Akkasitti dabaree. Sa'a qabu sa'a lachi. Lakki inni waraabessi sa'a qaba inni immoo qotuu qaba. Waliif eeguu jechuudha. Achiin isaan booda lamaan otoo walii eegaa jiranuu saanni waraabetti dhaluu geechi. Waggaa ishiin dhaluu geessu waraabessa irra eegee dhalti jedhee tarra eegaa olee dhaluu diddee achiin baree immoo dabareen waraabessaa taanaan gaafa leenci eeguu sana dhalte. Achiin gaafa saani waraabessaa gaafa leenci eeguu dhalte. Achiin dildhuu ishii fuudhetti ani intini irratti an qotiyoo udduu qotiyootti kaayet qotiyoon kiyyaa naa dhaltee jedhee dubbate. Achiin waraabessi immoo akkamitti qotiyoon dhalaa jedheeni dubbate. Yeroo dubbatu kana leenci humna qaba waan ta'eef humna isaatti waan abdatuuf humnaan dhoowwin. Achiin bineensonni nuuf ilaalanii isa booda isaan erga dubbatan booda laallaa fudhattaa jedheen ishii jedhanii walii galanii lamanuu. Achiin bineensonni hundinuu qamaleen hin dubbatte bineensonni hundinuu dhufan. Hundi isaaniitu dhufanii hundi isaaniitu waan leenca sodaataniif hantuutas waamamtee hantuunni gazaa yeroo sanatti wanta kana dhageessee baay'ee gadditee boolla ishii qotaa turte. Gazaan boolla ishii qotaa turte isa booddee hin dhufanii hoggaa hin turte isheen hantuunni hin turte. Amma hundi isaaniitu leencaan irraan dubbatan hundi isaaniitu waan leenca sodaataniif. Leenca sodaataniif leencaa fi masakkaran. Masakkaran isaan booda achi waraabessi baay'ee gaddee jira amma hantuuta tafe. Achiin hantuuta tafee hantuunni erga turte baay'ee turte ishiin boolla qotachaa turte kana hunda. Achiin dhufte. Achiin leenci gazaan aareetti na tuffatteetu moo maalidha ani kana muluu turte jedheen. Achiin ishiin boolla ishee irra teesseerti. Maaliif kana muluu turte jedheen. Ishiinis akkanatti lafatu baqaqee nodhaa ture lafa baqaqee finnaan samiin baqaqnaan nodhee jetteen. Achiin isa booda duruu lafa baqaqee hodhu jedheen itti lole. Achiin duruu qotiyoo waatii dhalaare jettee qaanessiteenis booda ishee jettee jechuudha. Kanatti xumuree jechuudha. Kanaafiyyuu amma maal hubanna baacoo kanarra? Baacoon kun yeroo kamiyyuu dhugaan akka mo'uu jechuudha. Yeroo kamiyyuu dhugaan akka mo'uu ibsa jechuudha.
namni humna qabaateedhaa fi dhugaa yoo jallise iyyuu dhugaan garuu sobni ammam yoo guddate iyyuu dhugaan immoo jechuudha. immoo jechuudha. Kana sirriitti beektu jechuudha. Kana mee dhugaa jechuun maal jechuudha mee isiniif? Haqa jechuudha. Haqa kan hin shaarramne Eeyyoo. ammam yoo qallate iyyuu kan hin diigamne jechuudha. Eeyyoo fakkeenyaaf amma dhugaan uumamni amma dhugaa ta'a dhugaadha. Fakkeenyaaf amma namni tokko baay'ee karaa kibbaa baatu too jedhee aduun karaa kibbaa baatu too jedhee dhugaan jallanne waan ta'eef bahumaan baate qabdi. Bahumaan baate. Eeyyoo dhugaadha kun wanta dhugaa ta'e tokkodha jechuudha. Kanaafiyyuu namni amma barbaade humna qabaate amma barbaade yoo sobe iyyuu dhugaan hin qallatte malee hin cittu. Eeyyoo. Kanaaf amma isin amma sobdanii beektani mee? Yeroo baay'ee jira. Sobdee beektamee maal jettiif maal irratti maal taanan sobdee? Fakkeenyaaf amma mana barumsaatti yeroo tokko daree keessa teenya jirra. Inni lamaanii barsiisaan keenya immoo nuuf waan gaarii waan yaadaniif yeroo balleessinu nu adabu. Kanaaf jecha achiin Maayidhaas sin adabu? yeroo tokko rukutamnas adabbiin tokko jira yeroo tokko achiin isa booddee achiin barsiisichaan akkana jenneen mana fincaanii deemnaa jennee baaneen achiin mana fincaaniitti jennee deemneet dallaadha baaneet dhoobanneet turre waan ta'eef bitanneet. Maal hudda? Juusii bitan shiringiidha birrii tokko qabnaan lamaan keenya dhunnee achiin amma dallaa baanee deebinee dhufnu cabaa ture dallaan achirraan baanee deebinee dhufne achiin eessa turtan kana nuun jedhee edaa ugaa baanu nu argara barsiisaan mana fincaanii turre jedhani achiin mana fincaanii turre jenneen garuu adabbiin sunis nuun hafne kana sobee ture jechuudha. Sobni si adabsiise jechuudha. Kanaafiyyuu lammaffaa sobdu gaama. Warra soban hoo maal jettame? Warra sobanii noo? Fakkeenyaaf amma namni tokko qarshiidhaan jechaan soba. Namni tokko immoo waan sodaatuufis jechaan soba. Namni tokko immoo addunyaa kanarra jiraachuudhaaf jechas soba. Wanta hedduudhaan namni baay'een soba jechuudha. Kana immoo namichi sana galeen alatti malee namichi sana gaddisaatti dhagaamee of deebisan alatti namni deebisuu hin danda'u jechuudha. Maaliif namni guddaa nama ofiin bula waan ta'eef nama tokko jedheef buluu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu yoo ofii laphee isaarraa dhufe malee soban dhiisuu jechuudha. Eeyyoon. Otoo gorsanii dhiisii sobni si fayyadudha inni itti manii dhiisuu hin danda'u. Hin danda'a fakkeenyaaf amma hiriyaadhaan dhiisuu danda'u. Hiriyaan keessa tokko fakkeenyaaf amma yeroo tokko namni tokko kun bara ammaa kana keessatti sobni kun akka muudii tokkotti akkasii namni sobne beekamtii hin qabu. Eeyyoon. Kanaafuu ta'us garuu sobni hin barbaachisu. Mee ati sobdee beektaa? Sobdee beektaa? Sobdee beektaa. Maal sobdee beektaa? Akkuma isaa mana barumsaa deeme. Mana barumsaa deemetan azaan barsiisaan ani bireedii tokko gubeetaniin galee alaan balballi nutti qabamna. Azaan ani mana barumsaa sanis naariinaan ala ba'eetan amma sa'aatii boqonnaatti taa'ee har'aa eessa oolte barachaa oollee eessaan baratte ara baradheeraa ijoollee sobaniitti daree dhugan oolee jedhee tana otoo gaafsan hin baranne akkanumatti oolee jedhee. Garuu eenyu sobde? Maatii sobde kan? Maatii sobee. Sobuun barbaachisaa? Barbaachisa. Kanaan booddee sobdu kan? Sobee. Sobni faayidaa qaba sobni? Hin qabu. Kanaafiyyuu maatii keessa sobuun mana barumsattis barsiisaa sobuun hin barbaachisu jechuudha. Amalee barbaachisa. Soba dhiisuu keetii jechuudha. Haa ta'u mee sobdee beektaa? Maal sobdee beektaa? Anis akkasuma mana barumsaa dhaqee taanee warra kootu mana barumsaa dhaqaa jedheen ani garuu mana barumsaa sana hin dandeenye. Boodaa biraan naqee boodaa biraa oolee galee taan. Akkasumatti daftara koo fudhadhe hojiin nagaanii keenan booda sana hin dandeenye mana barumsaa. Hojii qabda yoo turte? Maal hojjetta? Mana mi'aa minamina hojjennaa achi nama bira. Achan dhaqee achina galgala sobeetuma daftara koo fudhadhe galeessaa dhuftan guyyaa ganaman deemna mana barumsaa sana. Guyyaa saatii achi wayiita mana barumsaatii hojii koo dhaqee nama galgala kana dhufan jedhe. Achi yaata bakka ibsitti lammataatti hin deebiin mana barumsaa abbaan itti hin beeku hojiin. Itti mani? Ijoolleen achi baay'ee tole mtuu ani akka ijoolleen achi oolle mtuu hin argine mtuu hin argine. Kanaafuu sobdee jechuudha. Sobni immoo si miidha moo si fayyada? Waan fayyadu akka.
Fakkeenyaaf gaafa san barumsi jala darbe maatii kee immoo sobde maal si fayyadere? Kanaafiyyuu lammata sobdamune. Mee gaafa mana barumsaan dhaqe jettee maatii sobde sana barumsi jala darbe sun isin mine? Lammaffaa immoo maatii sobuun kee maal si fayyadere? Kanaafiyyuu soba sobdaa amma deebitee lammaffaa warra sobaniinoo maal jettaan? Warra sobanii sobni anis waanan dura sobee argeefu hankiyya isaanii sitti mina sobna waan namaan godhuu bakka dhiiba ani sila sobe saniifu bakka waan akkanarra deebi'aa wanta akkanaa sirrii mootii ofuma mina malee nama uumamneen warra keenya simmeen wedheetanitti. Amma maatii kee dhiifaman gaafattu isa sobde sana? Nan gaafadha. Kanaan booddeen gaafattaa jechuudha. Bakka kanaan booddee har'a galtee anis kanaan dura akkanatti si sobeen jira kanaan booddee isin sobuu dhiifama naa godhaa jettaan. Mee ati gaafa sobde sana waan miidhamte jira? Waan nan miidhame qaanii guddaan irra ga'e yookaan adabbiin sun irraa hin buune yookaan immoo adabamee sin dhiifamne yookaan immoo dhugaas dubbadhee otoo hin adabameerre waan baay'ee miidhamee jira jechuudha. Kanaafuu sobni baay'ee nama qaanessaa jechuudha. Bakka barsiisaan daree anaaf bakka qabu sana amma mir'iseera jechuudha. Jalaa hir'isee jechuudha. Kanaafiyyuu hiriyaas ta'e maatis ta'e barsiisaa ofiif sobuu gaarii miti. Ofuma miidha jechuudha. Ofuma sobuu. Dhiifaman gaafatneeti gaafas. Ergaa adabamee booda dhiifaman gaafanne. Garuu amman gaafattu. Gaafachuu danda'e namoota geeni nan gaafata. Amma tu akka carraa ta'e waan ta'e sitti simeen sobru. Dirqama waan ta'eef sobama yeroo tokko. Yeroo tokko sobama. Fakkeenyaaf amma namni tokko dirqama lubbuu isaatiif jecha sobaa jechuudha. Mee maal yoo ta'e soba namni? Fakkeenyaaf amma namni tokko balaa aariidhaan balaa irra gahuu danda'a. Fakkeenyaaf amma namni tokko oduu tokko sobee odeessee ta'a. Namichi sun immoo aariidhaan balaa waggaa irra geessisuudha jedhee ani jenne jedhee nama biraatti qabachuu danda'a jechuudha. Kun immoo miidhaan qabu? Kun ofis baraareera garuu nama biraas miidheera. Kanaafiyyuu haa ta'u malee sobni hin barbaachisu. Dhugaa dubbatanii otoo inni oduu sabaa sana baasuu baate miidhaan kun hin dhufu jechuudha. Kanaafiyyuu lammaffaa sobdu jechuudha. Abbi akkam? Dubbattu sobdee beektaa? Maal sobdee? Eenyu sobdee nutti hime? Dafika. Allah kau.